kenneef ergaan ani qabu. Kitaabni kun seenaa jireenya dubartii Oromoo takka kan daa'ima isii wajjin biyya Itoophiyaa irraa maqaa diibiitiin biyya dhufteetiin bu'aa bahii ajaa'ibaa ilmi namaa argee hin beekne keessa dabarte. Kitaabni kun ammoo yoo laallee jennu seenaa namoota hedduu namni hunduu kitaaba kana dubbise seenaa isaa akka ofitti dabalu waan ta'eef of keessatti akka mastaawoti kan of ilaalta waan ta'eef Oromoonni magaalaa lakkoo keessa jirtanii fi sadarkaa addunyaa irratti argamtan kamuu kitaabni of course undreamed jedhu kan Amaanee Muhammad Battiraatiin barreeffame seenaa ajaa'ibaa waan of keessaa qabuuf bu'aa bahii ajaa'ibaa waan of keessaa qabuuf nama jiruun kun isa mudateefillee barumsa. Kan biyya kana hawwuufillee barumsa. Kanaaf ilma namaa taatanii kitaaba kana yoo Oromoo taate ilma Oromoo taate kitaaba kana karaa kamiinuu carraa argattu kamiinuu argachuudhaaf yaali gatiin isaallee rakasa. Kitaabichi kun ammootu fuula takka takkaan yoo boos imimmaan akka buustan abdiin qaba. Garaan akkasiin dhukkuba abdiin qaba. Akka cineenyattan isin qaba. Maaltu itti gahe mo'ettiitan akka jettan abdiin qaba. Kun seenaa ajaa'ibaa waan ta'eef seenaa kanarraa namni hunduu baradhaa. Keessumattuu dubartoonni Oromoodhaa asirraa baradhaa. Inni lammaffaa immoo carraa kanaan guyyaa viidiyoo irra waan hin turre jechuudha. Wanti ergaan an dabarsuu barbaadu dubartoota keenya kanneen abbaa warraa wajjin walii kaniitiin kophaa isaanii jiraatan kan daa'imman kophaa isaaniitti guddisan akkaataan hawaasni keenya itti ilaaluu kan qabu jijjiiramuu akka qabuu fi dubartoonni keenyas wantoota akkanaa kana keessa akka hin seenne yeroo tokko carratu ta'ee keessa seentaa ammoo erga keessa seennee booda ammootu bu'aa bahii kun faayidaa guddaa qabu. Piliis dubbisaa kitaaba kana dubbisaa dubartiin teenya dubbisaa dhiirri keenya dubbisaa adaraa isiniin jedha. Ulfaadha. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيتن ويا ندا ويا بريدا ويا كوجمتو أديتنا أمانة محمد بوكا تجومان نما هوات بوكا تجومان وني نما كيس سينو كيستو كسلا ويا ندا بودي كلمتي درغمي دان نمو غرتني irratti wal dorgomee fudhatuudha. Hawaasni keenya hiree kana argateen ammas hiree lammataa isinii banuudhaaf jiraanna. Bakka hireen isinii banametti buuka kana fudhadhaa. Mee dubbisaa afaan Ingiliziitiin jira. Ijoolleen keenyas dubbisuu danda'u. Isinis dubbisuu dandeessu. Irratti hirmaadhaa fi mijattii tana cinaa haa dhaabannu. Waamicha keenya akka Minisootaatitti dhugumaan gartanii wanni kun wanni nama hawwataa. Program matakatti dubbisee already qalbiin sina jabde rabbiin nama waan kan argee dubbisee dhugumaan irraa baratu rabbi nu haa godhu biyyattii teenallee rabbi nu haa guddisu isiillee ta guddina rabbi nu haa godhu abboo isii guddisee nu jalaa hin xiqqeessin isii mul'isee nu jalaa hin dhossin isii ibsee nu jalaa ittiin dukkaneessin itti kennee irraa hin fudhatin waan kenneef kan rabbi si haa godhu hawaasa keenya rabbi si haa guddisu warri baatanii gartanii buuka kana fudhattan buuka kanaan galattani hiree carraa kanaa argachuun keessan tokkoffaa keessanii baga rabbi kanaan isin gahe Oromoo baga rabbi kanaan isin gahe ammas asirra dhaabadhu dubartii ta'en ijoollee ta'en ani ijoollee dubaraa hedduu qaba numartuu dubara hedduu qabnaami bara hanga jaalannu faga nu jaalata subhaanallah wallaahi maashaa Allah ijoolleen akka waan kana fudhattee bitattu guutuu isii manni kee nama 13 gala nama 13 guutuu waan kana yoo bitatee dubbisi anaaf bu'aa guddaadha jaraafis bu'aa guddaadha. Kanaaf hawaasni keenya carraa kana dafaa waan kana akka fudhatan kallattii kamiinuu akkami akka fudhatan isiniif himna akkami akka argamu eessa akka argamu isiniif himna nuqunnama daddafatti wanni kun akka isin jalaa dhumanne isinii dhaamna galatoomaa ulfaadhaa pirootesiteen Abaiman. I think on the back end jedhameera manni keenya baay'inaan jirtanii isteeta biraa kan jirtan adda Amaaneen irra deemtee isin dubbistii isteeta biraatti illee argamuuf deemtii bakka Oromoon baay'inaan walitti argamutti akkasumas ammoo biyya Ameerikaa keessaa biyya biraa keessa kan jirtan Oromoonni addaa akkuma kanaan dura jennu addunyaa kana hunda keessa jiranii Kanaadaa kan jirtan Noorwee Awustiraaliyaa biyyoota biroollee biyya Dubai or Saudi Arabia bakka hundaayyuu kan jirtanii karaa ittiin argattan isiniif mijaa'aa koottaa dubbisaa jireenya keessa mul'isaa kanaaf hundi kennaayyuu
nama kitaaba barreessu bira haa dhaabannu, haa gargaarru, haa dubbisnu, jireenya keenya keessatti fooyya'inaa akka mul'isu jireenya Oromoo keessa darbaatiin jiru, addunyaa keessatti keessa jiraataatiin jiru, haa arga ijoolleen dhufan haa arganii jireenya san keessaa immoo fooyya'inna saba keenyaaf akka ta'utti itti fayyadamnu isiniin jedha. Guyyaadhaa waldaa hawaasa Oromootitti argamee kitaabni dhufe hundinuu gurgurameetiin jira. Kanaa booda orderiin akka isiniif dhufu abdii guddaa qabna. Hordofaa ufafoo laayibireerii keessa argamuu danda'a, Amaazon irratti argamuu danda'a. Kanaaf karaa saniin akka hordoftan isiniin jenna. Warri dhuftan immoo baay'ee guddaa galatooma. Guddaa galatooma akkasitti matsaafa dhufe hunda fixuu keessaniif galata guddaa qabdan.